Waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata? Sanbata darbe kana magaalaa Finfinnee keessatti kan haarawaa baname galma aadaa Oromoo keessatti siidiin kuusaa walaloolee waloo lataa qana'ii bakka uummanni hedduun argametti eebbifamee gabaarra oole. Akka qopheessitoonni qophii kanaa jedhanitti maanguddootaa jalqabee hanga ijoollee xixiqqootti uummanni hedduun walaloolee lataa jaallataniif dinqisiifatan argamanii jiran. Namoonni qindeessitoota qophichaa keessaa tokko ogeessa koominikeeshinii dargaggoo Gammadaa Olaanaa akkasumas waloo lataa qana'ii haasofsiisee jira. Ka dargaggoo Gammadaarraa haa jalqabnu. Gammadaa sanbata dabre kana walaloo lataa qana'ii siidiitti maxxanfamee ba'e eebbisiisuudhaaf uummanni hedduun galma aadaa Oromoo ka dhiyeenya eebbifame keessatti walga'ee ture. Kanneen sagantaa sana qindeessan keessaa tokko si. Mee waa'ee qophii sana naa ibsi. Egaa akkumatti ibsite sanbata duraa darbee walaloo siidii waloo lataa qana'ii haqni dharan qabu jedhutu eebbifame. Waloo lataa qana'ii dargaggoota Oromoo asii ol dhufaa jiran hogbarruu fi aartii Oromoo keessattis gahee guddaa nama taphachaa jirudha. Sagantoonni akkasii yeroo qophaa'anitti sadarkaa isaanii haala eeggatee fi bifa namoota waan sanarratti hirmaatanis kabajuu danda'uun qopheessuu qabna waan jedhuun waan kana qindeessaa turre. Namoota hedduutu ba'e galmi guutee bakki taa'umsaallee dhabamee ture. Sagantaa baay'ee bareedaa fi baay'ee hawwataa. Inumaayyuu namoonni tokko tokko yeroo nuuf himanii sagantaa itti namni kaffalee hirmaachuu danda'u malee sadarkaa akkanumaan namni tolatti hirmaatee deebi'u miti waan jedhamfaa ture. Nama bashannansiisa ture. Taphoonni gaggabaaboon, koomediin adda addaa, walaloon adda addaa dubbifamaa ture. Namoonni baay'eetti gammadanii. Namoota hedduu argaman kana akkamitti kan isin waamtan? Mala maalitti gargaaramtan? Egaa namoota hedduu kana kan waamuu dandeenye yeroo ammaa kanatti miidiyaa hawaasaa yookiin sooshaal miidiyaa keessumaa immoo Facebook irratti dargaggoonni yeroo hedduu isaanii dabarsu odeeffannoo adda addaa wal jijjiiru. Dargaggoonni hedduun hiriyoota hedduu qabu sooshaal miidiyaa kanarra keessumaa Facebook irra yoo xiqqaate namni tokko tokkoon hiriyaa nama 5,000 qabaata. Isa kanatti fayyadamuudhaan poosterii adda addaa hojjechuudhaan baanarii Facebookiidhaaf ta'an adda addaa hojjechuudhaan anis baanaroota akkasii kana hojjechuudhaan akkasumas immoo dargaggoo amansiisaa ifaatis baanaroota adda addaa akkasumas namoonni hedduun dargaggoonni hedduun baanaroota adda addaa hojjechuudhaan baanaroota kana Facebook irratti maxxansaa namoonni ilaalaati kan isaan dhufanii akka yaada kiyyaatti namoota xiqqoodha waraqaa waamichaatiin yookiin bilbilaan kan waamame hedduun namootaa Facebookuma argeeti kan hirmaate jechuudha. Mee walaloolee lataa qana'ii akkamitti ilaalta? Uummanni akkamitti simataa jira? Lataa qana'ii egaa waloowwan kan biraa irraa wanni adda isa taasisu yeroo baay'ee walaloo dheeraa waltajjii adda addaa waltajjii gurguddaa irratti waraqaa tokkollee otoo harkatti hin qabatin sammuu isaa keessaa qofan nama dubbisuudhaan beekamu. Waraqaa qofaarraa dubbisuu dhiisuu isaa otoo hin ta'in immoo qabiyyeen walaloo inni namootaaf dhiyeessuu fi yeroo adda addaatti dhiyeessu haala inni ittiin dhiyeessu hundumtu baay'ee haala dinqii ta'ee fi ani gama kiyyaan uummata Oromootiif kennaa bara kana keessatti adda baafamee kennamedha jedhee yaada. Sababiin isaas dhimmoota nama barsiisanii fi haala nama akeekkachiisanis fuulduratti nama adeemsisuu danda'a fi egeree saba kanaafis immoo gorsa kan ta'anidha kan inni yeroo baay'ee barreessu. Namoonni xiqqaadha hanga guddaatti dargaggeettiin namooti umurii sadarkaa kamiirrayyuu jiran hundumtuu jaalala guddaa qabuu fi nutis kanumaan dinqisiifannaa guddaan qabaa fi yeroo inni barataa ta'e irraa kaaseen beeka kana fakkaata. Ogeessa koominikeeshinii dargaggoo Gammadaa Olaanaa ibsa kee kanaaf guddaan si galatoomsadha. Guddaa galatoomii nama. Egaa dhaggeeffattoota keenya waloo yookaan walaleessaa lataa qana'is daandii telefoonarraan qabaa. Utuu gara isaatti hin deemin dura mee walalooleesaa keessaa aga tokkoon sin dhageessisa haqni dharan qabu ka jedhu. Sittanii maa dhagayii ati dukkanaan da'attee nammeenya hanqaaqtu faajjii badii qabattee laagaa sobaan mammaaktu ati inni maana ummataa nyaattee bakkee gamteef hanqaaqtu. Mataa qabadheen iyya boorumtii keetiif wayyoo dhugaati balleessiteef gassin dhiisu waaqayyo in deebiftan kaffalta gumaa mimmaan uummata dacheen kunuu tarsa'ee dhugaa badeef dubbata dhugaa namaa doomsitee mul'ata kee godhatte harruma nyaattee buluu gaafa waa'ee kee qoree achi butees xiinxalu akkaatumti bultii kee yeroo baay'ee naan galu jireenyatti jiraattu tokko tokkoosaa yaadee gaaffii masalphaa wayiinsi gaafachuu barbaade. Kan hundi keenya beeknu miindaan kee gaafa ji'aawoo 5,000 caalu maaliin ijaartaa mana kan akka muuziyeemii biyyitti yaa'ee laalu
Haatoo yeroo hunda jiidhaa dhaarbaa isaan qabu birraa maddi rooba kee maali deebii barbaanna sirraa bareedina mana kee gubbaa kaasee hanga lafaa galma mootii fakkaachuuf waanuma xinnoo tafa gaafa qe'ee kee dhufuuf firrisi wajjin aasaa otuu mooraatti hin seeniin dakatti kophee baasa eessaa fiddamee nutti misoofaa kee manaaf alaa kan lafarraa hoon beeknu investimentii qabdaa duumessa samii jalaa moo boorsaa kee keessatti qarshiin gaansee waldhalaa miindaan kee gaafa ji'aa'oo xaafii kumtaala 2 bittee waanum taftuyyuu hin jirtu eessaa immoo fidda konkolaataa torbee jijjiirtu. Lata walaloo kee kanan jalqabee ibsa kana naa kennuuf heeyyamuu keetiif dursee guddaan si galatoomsadha. Maalirraa dhalate walaloon kee kun Aqni dharan qabuu jedha mata dureensaa? Eeyyeen egaa walaloon kun kan inni dhalate jireenyuma hawaasummaa naannoo keessa jiraannu kana gadi fageenyaan xiinxaluu irraa kan ka'edha. Yeroo ammaa kana wanti jireenya namaa miidhaa xiqqaan akka hin guddanne guddaan immoo akka hin jiraanne godhee jireenya hawaasummaa gad harkisaa kan jiru. Haqnii fi dharri wal keessatti hojii hojjechuu isaaniiti. Haqni dhara fakkaataa, dharri immoo haqa fakkaataa namoota baay'eetu jireenyi isaanii ittiin gadi dhugama kun wal keessa jiraachuu isaadhaan. Kanaafan namoonni hubatanii haqa akka haqaatti, dhara akka dharaatti akka baraniifanii mata duree kana godhadhee walaloo kana irratti barreessuu danda'an. Yeroo walaloo kana barreessitu namoota achi keessatti uumte namoota gosa adda addaatu jira. Kaan warra haqa jallisan, kaan warra haqa qabatanii jiranii ka jiran. Beekaa moo wallaalummaa moo joonja'uu moo maalirraa ka'e jettee yaadde? Namoonni kun wallaaloos miti, joonja'oos miti, abshaalummaadhaan nama kan biraarra taa'anii ofii isaanii guddachuu warra barbaadan, karaa namatti cufanii ofii isaaniif karaa banachuu warra barbaadan, warruma haqa jallisuuf hojii hojjetan, nama kan biraa kuffisanii ofii isaanii immoo bakka namni kufe sana jiraachuu fi hojii akkasii hojjetaniifan barreesse malee wallaalummaadhaan waan kana warra hojjetaniif miti. Warra haqa qabatanii jiraniinis waan jette qabda. Mee maal jedha walaloo kee keessatti? Haqni ilma namaatiif nyaata ta'uu beektanii warri kuftanii ka'aa daangaa dhugaa eegdanii wareega namummaatiin kokkee sobaa qabdanii dhugaa ifatti baasuudhaaf warri qolee cabdanii warri haqa dhokataa awwaalaa kaachiftanii warri ofii agabuu bulaa isa kaan nyaachiftanii warri murtoo dargaatiif garaan isin hin gammadiini warri galmeen haadha hiyyeessaa isin biratti hin badiini isin goota dhugaatii xoraanuuf bulaa hunduu yoo duutanis seenaa biraa gumaatan banne qabdu qixa keessan hin ga'iin murtutteen ija amaa dhugaa waan kabajaniif ulfaadhaa kabajamaa eebbisiniin hankaakiin burqaa isinitti haa yaa'u waaqni galmee dhugaarra maqaa keessan haa kaa'u jedha. Hedduu galatoome Lataa. Bakka tokkotti immoo dubbadhu moo dhiisodha mata duree walaloo kee? Takka dubbachuu feetaa takka dubbachuu hin feetu akkamitti kana yaadde? Egaa dubbatanii isa booddees wanta dhufu otuun dubbatiin afaniis isa booddee wanta dhufan wal cinaa qabeenii madaalsisee yoon dubbadhee akkasii yoon hin dubbatiin hafe immoo akkasii jedheen dhumarratti garuu dubbachuu naa wayyaa sababni isaas an dhugaa dubbachuu koodhaan wantan ofirraa buufadhuun qaba hundumti keenyaa dirqama qabna dirqama isa wallaale barsiisu dirqama wanta keessa keenyatti yaanne nama qajeelcha biyya qajeelcha kan jenne dirqama dubbachuu qabna kanaaf balaananii hin dubbatiin hafuudhaan dhufu balaananii isa dubbadheen dhufu caala waan ta'eef nan dubbadhadheen immoo gara dhumaatti murteesse ani nan dubbadhaa yoo dhageesse yoo dhaga'uu feete inni sun dhimma keetii jedha. Mee sana waliin dhaggeeffannaa dhaggeeffatoota keenya wajjin. Garuu maaf immoo hin dubbadhu an sibiila muumukaa maaliif dubbiin tuulamees garaa koo keessattu kaa nan dubbadha sayyaadumaafan dubbiirraa dheessa afaan koo cuqqaalamnaa sabaaf ta'uun koo eessa lakkaanoo horii miti kan nyaatee dhugee ciisu. Yoo namni dhaga'u dhibeeyyuu an dubbachuu koo hin dhiisu nan dubbadha wanta gadi baafadhu ergaan dubbadhu jira dubbadheen seenaa cimsa dubbadheen lammii ijaara kun maaf akkas hin ta'uu kun maaf hin sirratuu jedhee otuu yaadaan rarra'u akka feete hataatuudhaan dhiisee darbuu hin danda'u yommuu safuun manca'ee salphinni lakkuu dhalu yommuu dafqisa tokkoo gumbiisa tokkoo galu yommuu tokkummaan diigamee ofittummaan xaaxa'u yommuu daa'imnarrii baasee hangafa jaarsaa ta'u. Akkamittan callisaa maaliifan qadaadama gatiin seenaarra badee boornarraa barbaadama an dirqama koombaa san argee dhaga'u dhugaa labsee bakkeetti dhageessee dhaga'uu dhiifte inni sun dhimma keeti. Kunooti gaalataa atoo walaloo sana laphee kee keessaayyuu qabda maalan sitti mareedduu galatoomin siin jedha gaaffii dachee ka jedhus walaloo kee keessa jira mee waa'ee sanaa nutti himi.
gaaffiin dachee sun immoo kan inni irratti xiyyeeffatu kan inni barreessee fi waa'ee sangaa koo didaa tokko kan ani qonnaa haa qotuuf guddisee baay'ee itti rakkadhee guddifnaan dhumarratti immoo waan ittiin qotu waanjoo baatee kan ciise sanaafan barreessee garuu ergaansaa namoota uummanni otuu abdatuu boorumtii koo gara waan gaariitti guddisaa jedhee otuu hawaasni abdatu garuu waadaa uummataa kana baatanii warra ciisaniif ergaa haa ta'uufan barreesse waan hundumtuu sirratti ta'aan jedhe dacheedhaan qotiyyoon ani akkanaa qotuuf rakkina keessaa akkana baasuuf guddifadhe kunis simarra ciisa gaaffiin koo siifiidha dachee kanaan. Mee walaloo sana keessaa aga tokko nu dhageessisuu dandeessaa? Eeyyee gara qixa lamaanitti gadi siqee qotiyyoo tokkoon qabaa walaanee guddisee cokorsa aamee fi galabaa nyaachisee soogidda afaan kaa'ee kotoroo arraabsisee akka inni gabbatuuf kiniinii obaasee iyyan daaqqoo ka'ee karra banee yaasee oddoo meeqa darbee oratti bobbaasee qotiyyichis tolee bifti isaa naafifee cululuqee coomee gooba baasaa dhufee lukkeettuun bal'atee maddiin maala yaasee ejjennaa tolfatee babbareedee misee loowwan mataa goree aggatee deebisee kottee lafa haadhee awwaara bittimsee baroodee bookkisee garuu nama dhibaa qotuuf camannaa waanjoo baatee ciisee jedhe. Maaliif yadachee innatti qotiyyoo koo ofirra ciibsitu waanjoo baattee jirtaa qayii qotiin jettuu jedha. Walumaa galatti walalooleen kee kun jireenya hawaasaa haala hawaasa keessatti foggisoo ta'e waldanqaa ta'e yaaddessaa ta'e yaada keessa nama gashuudha kan inni of keessaa qabu. Walaloodhuma kee waligalaatu waan akkasitti fuuleffatamoo kan ammaa toora sana qabsiiste? Ani yeroo hedduu walaloon ani barreessu waa'ee jireenya hawaasaa irratti barreessaa. Akkaataa namni ittiin wal wajjin jiraatu akkaataa abbaan ilmatti guddisu ilmi immoo abbaaf akkamitti ajajamoo akka qabu ollaan ollaa wajjin akkamitti akka jiraatu hiriyyaanis hiriyyaa wajjin akkamitti irra jiraatu walumaa galatti walaloon koo irri caalaan isaa waa'ee jireenya hawaasummaa isa dhugaa uummanni keenya keessa jiru kana irratti xiyyeeffata. Walalooleen kee durii shofeerota konkolaataa fa'aa akkamitti akka isaan oofuu qaban fa'aa qaba. Mee sana fa'aa yaadatta? Egaa yeroo tokko waltajjii tokko irratti waa'ee shufeeraa irratti dhaamsa guddaa dabarseen ture kan itti baattee deemtu namadha. Namni kun immoo boor kan biyya abdatudha. Kan biyyi boor ija irra keewwatee namni kun rakkina keessaa na baasadhee kan abdatudha. Dargaggeettiidha. Isheen kaan haadha mucaadha. Inni kaan immoo torbee jidduutti wal fuudhuuf kan wal naqatee jiru kan guyyaa cidha isaa lakkaawwataa jirudha. Kaan immoo ulfa nama boor dhalatee abdii biyyaa ta'u garaatti baatteef konkolaataa kee keessa jirti. Ati immoo of eeggannoo dhabuudhaan allayyaatti isaan naqxaa nama gatii qabu baattee jirta waan ta'eef tasgabbiidhaan konkolaachisi ilaallataa deemii bakka dhimmaa kan ga'uu fedhu kan ariifachuu qabu hawaasa isa konkolaataa kee keessa jirudha malee si shufeera hawaasa sana baatee adeemu miti nagaadhaan bakka isaan yaadan geessisii kan jedhu kanarratti dhaamsa bal'aa kan dabarsu walaloo hojjedheen ture. Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii waloo Lataa Qanaa'ii waliin geggeessaniin xumurree qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kaa torban dhufu irratti itti deebina. Raadiyoon